bahe sani kasiga. Berarti akibat foto. Masay, sumatay. Masay. Bishaan? Fincaana dhugaa fincaan keessan. Fincaana dhugaadhaan jire. Dhiigni kan guyyaa dhiyoo akkasiinarra hoo. Dhiigni kan guyyaa dhiyoo akkasiinarra buuste sanii bara. Bishaanii biyyee baay'eessanii. Nagadhiisi biyyaa. Gadhiisina. Nagadhiisi. Gadhiisina. Haadharoo. Arkitanii kunoo waan isaanitti jiran. Ani tadama dheengadda akkasitti irra jilbiifatee waa godhe hoyyaan muqurtiin kun narra dhaabbatee akkasitti kunis miilana jalaa fuudhee akkasitti lafaan nadheessan arra isaaniif galaa seda. Haadharoo. Akkam taatan amma? Waan taataniif gartaniidha? Biyya baay'eessanii kasiga. Bishaan. Kanuma kan dhiiguma kee kana dhugi. Bishaan. Arraabi dhiiguma kee kana hoo. Arraabi. Bishaan. Arraabi dhiiga kee. Dhiiga kee arraabi. Bishaan. Anta akkasitti cafeecce sanii bara. Bishaan akkana gooti. Bishaan akkana gooti. Bishaan kanumaa dhugiin jeeban dhugi. Bishaaniin isin obaasaa inumaa dhuftanii qoonqoo na gaafattanii akkama waan mana naa keessanii siif muraatti. Baktii deema. Egaa akkuma agartan sanii akka muraatii fi ibsaan taasisan gartaniimi ammoo tan lammaffaat irratti waaniin isinii godhu arguuf jiraattan tun itti xiqqaattee hugaa osoo isaan lafa tanaa kaaniin ittiin dammeeyne laala akkasitti afraniin lafarra isaan oofee dachaa godhee dheechee inni gaafa dhiyoo akkasinarra deeme san dachaa godhee arraan irraa kafaladha. Dhiirummaan isaanii hanqanuma isaan faayidaan isaan namaa qaban hin jirtu. Osoo nama sammuu yaaddu taate ol deebi'anii anumaa mana namaa jirtu tana ol deebi'anii waan hin gaafatan ture. Arra guyyaa keessaa kaanii akkamitti nyaata nuu fidii deemi nyaata nuu fidi naan jaan inumaa akkasin na cafaqanii deebi'anii qoonqoo na gaafatan. Isaanii galaasee gaanis humnaanillee ofirraa dhoorkuu baadhu namallee as keessa qabaachuu baadhu tanaanin nama ofirraa dhoowwa malee humnaanii miti waan ta'eef ammoo garuutu isaan na godhan tun itti xiqqaatti nama dhiiraa tokko ibbiratti yaammadheen irraa hin kafala silaa alagaa wahii namaa rifatti wallaahi an alagaa diina mana kana maallaqaan bitee itti fideetiin irraa dachaa godhee haqqa isaan gaggoomsanii akkasii gararra naa deemanii anfayyaan kiyya inuma jiru qa akkuma inni dhaabbatee fiidiyoo dhaabbatee uudiin naa qabi jeenarraa mara uutii ati uuma kaameraa kana irraa qaqqabi ilmichaan muudaatis Ada kalung gua dah isi. Getai. Uutii qabinarraa gadoo kaameraa kana kaameraa irraa qaqqabi Nanti ini getai. Ini getai. Marate sanitti anis akkasitti nama cafeessiseetiin akkasitti kaameraa qabee dhaabbadhee akkasitti san godhee immoo dachaa godhee irraa kafaladhaa. Humnaa yoo taates an dhalaadhaa
dhalummaa kiyya irraanfatee jechuun waan duree wajji dabarsine hunda irraanfatee akkasitti gaddeebisee akkasitti mataan harkee narra taa'ee akkasitti wanna godhe san haa taatuuf egaa yaadi qaalaa kana akkasumatti isaa fi muraadishaanis wanni isaan na godhan takka inuman jirtu anaa kophaa jirtuun harkataniimi yoon ani kana ammoo namatti fidee irraa kafalachuu baadde amma tun angama kiyyaan hanga kunuutti xiqqaattee jechu jira karaa kanaan kun hanqiin godhe kun gardeemi itti xiqqaate sanumaafuu hammeenya qabaadhee osoo hin taane namni namaaf kabajaa qabaachuu yookiin ammoo maqaa bareedaa garteemi akka ilmoo namaatti jiraadha yoo itti warra keessan maqaa warra keenyaati in xiqqeessuu yoo jechuu barbaadde jaarsa kee jala gajjattee bulta. Amala kiyya dirqama narraa buusuu na fuudhe malee dirqama narraa buusuu qaba. Saniifuu yoo wajji jiraachuun barbaannes numa kan ittiin beekan jaartiin ta'e irra deemanii cafaqan sanii miti yaala. Ana amti akkasi cafaqan san waa'ee warri kiyya na kannate malee waa'ee bultii xiyyaa keessa hin jiru. Naataanaan niin bula naa ta'uu baannaan eddi yaani warri kiyya dirqamaan isa jala nan bulchuu jechuu barbaadeeti. Saniifuu immoo tana na godhee dabarte taganaatiif waan inni itti jiraatu walumaan laalu teenya gaha. Isa akkasitti nadee na miidhe san anis amma miidhamni gamalachuutis tokkuma hanqana lagaa fidee akkasitti isarra naa deemanitti gammachuu fayyaan kiyya hin jiru jechuudha. Haakimallee dhaqu baaduu gaafa labeessa ani jechuudha. Jireenya mataa kiyyaatiin jiraadha malee an jireenya namaaf hin jiraadhu. Jireenya ifittiin bula malee isa jalatti hin bulu ifteetiin jiraachuu barbaada waan ta'eef an saniifuu na bulchuu hin danda'u jalattillee buluu hin danda'u. Maaliif amala kiyya durirraaye kaniin akkana guddadde waan ta'eef an amma dirqama isa jala buruu qabu isaa taanaan na wajji jiraatan isaa ta'uu baannaan adda ba'uudha. Garuu kayigalii fi wannaan ana akkasitti cafaqee deemee inumaa deebi'ee nyaata na gaafata mana keessatti deebi'ee kiyyaan cittoon kun. Ammoo garuu isin waa'ee warra kiyyaa keessaa ba'a. Bultii xiyyaana beekkata warri keenya naan beeku. Bultii naa taate anaatu beekkata. Bultii naa taate warri keenyaas keessaa na baasuu hin danda'u. Bultii naa taate anaatu jabeeffata. Bultii warra keenyaa taate san naaf hin taatu. Yaani tanaa taate malee ta warra keenyaa taate hin taatu dirqama fadhinnaa xiyyaa na godhuu hin danda'u waan ta'eef. Saniifuu arra tanaaniin isinii dhufe tabaru ammoo waan isaan deebi'uunis ni gartan jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota keenya waan inni ta'us walumaan ilaalla waan inni godhus walumaan ilaalla. Anis ta'een gadda akkasii rifesanii anamma tan inni dheengadda akkasii rifesanii taas baatee haasaa hojjetu san tanuma inni dheengadda akkasitti irra ciisee rifesanii arras deebi'ee qonqoo na gaafatee mire. Saniifuu nama keessaa qabaachuu baadhullee kanaan niin bula kanaan hin jiraadha. Saniifuu namni nuu kanaan malee waan hin jiraanneef kun jiraannaan tunis ni jirti gubaa baadha. Hanqa humnaan dadhabesan alagaatti fideetiin irraa kafaladha. Akkasitti diranii fuula kiyya duratti irraa naa kafalanii. Hoggasan kan ammoo maallaqa jee wanna ni godhaame. Ani ammoo akkanaa yoo isaan akka gaafa dhiyoo kiyyaa muqurticha san wanna bishaan kulluruksii obaamne sanitti yoo nu fayyuu baatan gaafama dhaqanii lubbuun jiraatan taanaan anammaa sitti deebi'eetumaan hanqa ibsaan na godhee fi muraan na godhe san muraatis tanuma silaa maqaa dumaashinaan jedhanii san wallaalee miila na jalaa fuudhee jechuun kulluruksii na obaatte jechuun miila na jalaa. Ilaa bulimiin. Amma tuh yang apa sih? Masih terbejar. Laku deh biar Saniifuu immoo jiraatan taanaan dachaa godheetiin irraa kafaladha. Hanqa isaan na godhan kana namni mataa kiyya ayyoon lubbuu tiyya anaatu irraa wakiila yoon ani lubbuu tiyya akkantu jiraachisu wallaale ingala addunyaarraa